harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC yoo yaa babbaaroo baaroo fayyaa nagayni badhaadha alaamanaan nama sa'an waati maatiin nagayaa isiniin jenna baga nagee qabaattan ammallee nagayni barabaraan isin bira haa waaru isiniin jenna. Harda qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin teenya tan irraatis gola seenaati. Akkuma beekamutti gola seenaa hunda seennee seenaa hambaa balee cittee tan awwaalamtee awwaalcha jalaa baasnee isin biraan gahaa turretti harda seenaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Seenaan teenya tan irraatis seenaa gootawwaniiti. Haa taatu seenaa gootawwanii gaafa dubbannu gootawwan qaqqaalii Oromoo fi Oromiyaaf jecha lubbuu isaanii barbadeessan yaadachuun dirqama. Gootitti akka warqituu tan nafxanyoota mataarraa harte walirra harcaastes yaadachuun dirqama. Gooticha abbaa gadaa tufaamunnaa ka gullalleetis yaadachuun dirqama. Gooticha leenjisoo diigaa kan ergamtuu daargee mataarraa muree ergeefis yaadachuun dirqama. Akkasumatti gooticha mucee kan walda Gabriel abbaa seexaanii gurrarraa mancaases yaadachuun dirqama. Akkasumatti gooticha yaayyaa alisiree kakannisaan itti duulee Minilik irratti illee yaadachuun dirqama. Akkasumatti gooticha ittisaa roobaa yaadachuunis dirqama. Akkasumatti abbaa gadaa raabaa doorii kan malchuudhaan beekamu kan maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa idda biyyaa ayyaa muraa mataa qiyyaa iddaan nafxanyaa gabbaruu du'ee baduu wayyaa jechuudhaan kan beekamu abbaa gadaa wadaay galmoo hormoosoo yaadachuunis dirqama. Sassaabadhu jeen bakar waaree harda guyyaan keeti diinni nu weerare bakar waareetis yaadachuun dirqama. Goota hin goomne yoo arjummaa dheeyxee biraan dhabdu yoo gamnummaa dubbiin jalan galtu yoo gootummaa roorroon ittiin galtu bakar waareetiin tuttuqaan khillee dhagaan loltu jechuudhaan yaadachaa turan abbootiin teenya dur jechuu. Haa taatu isaan duraas abbootii qabsootii ture. Gootawwan gabroonfattoota Arabaa dura dhaabbates yaadachuun dirqama. Waraana Ra'uuf Baashaatiin durfamu kaseelaa qaxxaamuree adaree biyyoo jala dhufee qubatee meeshaa ammayyaa hanga funyaanii hidhatee lafaa lafee biyyoo teenya qabachuu dhufe gootawwan isaan dura dhaabbatanis yaadachuun dirqama. Kan akka abbaa gadaa ballaa buubaa yaadachuun dirqama. Maal jechuudhaan beekama? Dinnee didaa nuti walabaa Araban gabbarru jechuudhaan beekama. Lola labsee. Abbaan duulaa yeroo sanii galmoo hormoosooti. Mala dhooytuu fi dubbataan dhaddacha raabaa doorii caammaa nuur yookaan ammayyaa nuur ture. Kan hayyoota Oromoo keessaa dubbiirraa dubrummaa fuudhuudhaan beekamu caammaa nuur yookaan ammayyaa nuur maal jechuudhaan beekama? Gaafa fannisuuf deeman maal dhaammate? Dabaa karaa gamaa daddabaa karaa gamanaa awwaan dabnee karaa galaatu kanaa jechuudhaan dhaammate. Seenaa qabsaa'otaa keessaa kan akka seenaa Umar Mukhtar qabu caammaa nuur yookaan ammayyaa nuur qofa. Hawwan keenya hellee keessatti kamiin yaadatan? Siree ammayyaa jechuudhaan yaadachaa turan. Gootawwan hellee fi helleemtaa keessatti darashii fi akkasumatti mirriisaa fi geerarsa keessatti yaadachaa turan. Haa taatu gootawwan arraas irratti maqaa dhadhoyne kun gootawwan odoo sirni gadaa hin cabin duratti turani. Haa taatu eega sirni gadaa cabe booda hoo gootawwan meeqa Oromiyaan magarsite? Akka Waaqoo Guutuu, akka Jeneraal Taaddasee Birruu, akka Aliyyii Cirrii, akka Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa, akka Mul'isa Abbaa Gadaa hedduudha lakkaawwamiin dhumu akka Elemoo Qilxuu hedduudha hangana jennee waan finnuu miti. Haa taatu fuulduraaf gootawwan sirni gadaa eega cabe booda gootawwan Oromiyaan magarsites dhawaataan qorannee isin biraan ga'uu jiraanna. Gootawwan sirna gadaa osoo jiru gootawwan seenaa hojjetanis qorannee dhawaata. Haa taatu har'a seenaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Seenaa gootichaa qixxee humaa goota hin goomne kan maal jechuudhaan beekamu? Kan of barbadeessee Oromoo fi Oromiyaa baraaruudhaan beekamu. Kan qabsoo bilisummaa Oromoo dhalche. Abbaa Abaa'oo, abbaa Awwaboo, abbaa Qayroo Ganamaa maal jechuudhaan beekama? Boruu abbaa bariisooyyee galgalooyyee galgallinaan dubbatee boruun naan mari'ate roorroo saba koo kan koo garaan na hammaate hadhaa du'aa filate jechuudhaan daggala seene eenyunni? Sooressi Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa goota hin goomne. Goota bakka bakar waaree dhaale
yoo arjummaa dheeyxee biraan dhabne yoo gamnummaa kadubbiin jalan galle yoo gootummaa karoorroon ittiin galle sooressi jaarraa abbaa gadaa seenaasaa qabannee dhiyaannee jirra haa taatu sooressi jaarraa abbaa gadaa fi qabsoon oromoo waliif maali sooressi jaarraa abbaa gadaa eessa dhalate eessa guddate akkamitti qabsoo seenuu danda'e eega qabsoo seenee hoo biyya meeqa keessa qaxxaamure aarsaa qaqqaalee akkamii kafale bu'aa bayii meeqa keessa ba'e haa taatu hundaafuu seenaasaa bal'inaan haa waliin daawwannu isiniin jenna. Seenaa sooressa Oromoo jaarraa abbaa gadaa walakkaa bara 1876 gaafa Ibroo Shataa lola cirrachaatti waraana Misraa kan Ra'uuf Baashaatiin hoogganamu osoo loluu wareegame ilmi isaa Haamid Ibroo dardara ture. Lola calanqoo booda baruma 1887 keessa gaafa Minilik summii buna keessatti naqeen Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibraahim Haamid ijoolleedha. Bara 1936 gaafa Ibraahim Haamid nafxanyoota hawaasa Oromiyaa bahaa sirna gabrummaa honga hin qabneen araraasaa bahan adamuun hijaabahaa ture. Abdul Karim Ibrahim yookaan jaarraan abbaa gadaa hoggaas dhalata. Ilmi Haaji Ibrahim Haabit Ibroo Shataa fi aadde Moominaa Eeboo jaarraa abbaa gadaa akka xaaliyaan biyya teenya seeneen bara 1936 keessatti baha Oromiyaa konyaa gaara mul'ataa baddaa kurfaa callee araddaa waldeeraammis ganda mudiir goorootti nama dhalate. Jaarraan abbaa gadaa daa'imummaarraa kaasee mana barnootaatii fi saniin alattis nama naamusa cimaa qabaachuun beekame. Haalaa fi amala badoo kaa'imman harkisaa irraa walaba ta'uu malees jiruu sadoo tan keessatti dhalateen hordofuu caalaa rakkataa fi dadhabaaf anaannachuu fi gargaaruun nama ijoollummaan qoma fudhatte. Lakkuma umriin ol siixuun ummata naannoo isaa jiran keessaa qabaataa fi dhabaan jabaa fi dadhabaan rakkisaa fi rakkataan eenyuu fi eenyu akka ta'an adda bare. Ummata ganamaa fi galgala garaan isaa mararfatuuf kan jallinni hiree mudee talisummaa fi kashlabbummaa osoo hin taane sirna gabrummaa taachaa fi inni jireenya haala wayyaa keessa jirus isaanirraa tokko ta'uu hubate. Lammiin inni irraa tokko kuni araraafamaa malees qe'uma isaanii keessatti mirga abbaa biyyummaa dhabanii warra naannawa san jiran hundaan namaa gaditti ilaalamuu harkaa fi dhageetii jibbe. Haala kana dura dhaabbachuu dhiisanii warra hawaasa biraa keessatti baquun jalaa miliquuf tattaaffatan balaaleeffate. Gama isaatiin bakka deemu hundatti maalummaa isaa haalota adda addaatiin mul'isuu jalqabe. Mana barnootaa keessatti afaan isaa dubbachuun aadaa isaa agarsiisuun eenyu akka ta'e ifa baase. Guyyaa barnoota hin qabne atoobisa olii gad deddeemuun warra yeroo konkolaataa keessa seenan ummanni balfee biraa fagaatutti maxxanuun teessuma isaa irraa ka'uu fi teessisuun ba'aa gargaaruun mataa ol qabatanii akka deeman onnachiisuu hojii godhate. Bakarwaaree wajjin Ibroo Shataadhaati dollobaan ajjeesan Hamiid Ibroodhaati. Kayyoo isaanii dhaalee dhaloota dhaalchise jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise. Jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise. Hirayyoo dheerateenyaa allaatti marfachiise. Biyyoo Adareetti barnoota sadarkaa kutaa lammaffaa lakkuma ol qaqqabachaa deemuun anaannanni saba isaatiif qabu caalaa sammuu fudhachaa deeme. Jaarraan abbaa gadaa barnoota yeroo sanitti biyya keessatti kennamu rakkoo takka malee xumure. Yoo itti fufuu fedhee biyya alaa deemee barachuuf hiree gaarii nama qabu. Gama biraatiin ammas barnoota yeroo dheeraatiin osoo if hin rakkine kanuma biyya keessaatiinuu caasaa warraa keessaan hojii mootummaa bareedduu argachuu isaaf salphaa ture. Garuu yaaddoon dhibdee
ummata hegeree isa caalaa sammuu fudhattee barnoota waaqatte. Lafa warri isaanii asaboota keessaa qaban irra qubachiifte. Iddoo haariya qubatettis jaarraan abbaa gadaa hawaasa keessa qubatee waliin wal fudhachuuf yeroo dheertuu irraan fuune. Akkuma naannoo gooroo gaditti olittis lammii isaatiif hadooduun guyyuma guyyaan sammuu dhuunfachuutti seente. Haala nafxanyootaa fi mootummaan Habashaa lammii isaa itti ilaalan onneen fudhachuu didaa dhufte. Sammuun isaa halkanii fi guyyaa jiruu mataa isaatiif yaaduu caalaa warra akka Hamidoo fi Habiib kanneen jiruu nagayaa jibbanii mootummaa Habashaatti loluun daggala carcar mana godhatan tan xiinxaltu taate. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbuqatoo mirgaa abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Lakkuma seenaa finciltoota qoratuun yoo namni murate tokko Habashoota dilana shororkeessee laate kan jaarame hoo akkamii gaafii jettu if gaafachuutti seene. Maqaa fi duroomoo warraa gubbaan naamusaa fi soora qabeenya isaatirraa shamarran shashaaqachaa bakka iyyutti jala sissiqan keessaa takka fuudhe. Jiruu sadoo jiraachuu yaaduu surrii keessaa sokke. Diinni saba isaa qawween if jalatti oggolchee lubbuu fi qabeenya isaanii irratti abboomaa osoo jiru Hamashaa dubartii bareedduu booraafattee sirnaaf ilmaan horuu maganfate. Waan danda'uun ummata isaa gargaaruun fakkeenya sabboontootaa ta'urraa akka Umar Mukhtaar kan biyya Liibiyaa faatti loltuu bilisummaa tahee lammii isaa gabrummaa jalaa baasuu filate. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbuqatoo mirgaa abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Fedhii isaa kana hojiirra oolchuuf jiruu sadootiin imaanata je'ee dardarummaan qabsoo hidhannootiif if qaadime. Boruuyyee boruu abbaa bariisooyyee galgala abbaa galgalooyyee galgallinaan dubbatee boruunnaan mari'ate roorroo hamtuu agarraan kan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaatee hadhaa du'aa filate jechaa geeraraa namoota yaada akka isaa qaban waliin daggala seenuuf jalqaba bara 1966 manaa bahe. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbuqatoo mirgaa abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Barbaanni jaala jaarraa abbaa gadaa qe'eerraa fageessee gaaleeyyitti geesse. Gaaleeyyitti sheekha yaada akka isaa qabuun wal arkatan. Sheekni inuma dhibdee ummata isaaniitiif furmaata waaraa barbaaduu dhabuun Rabbi birattillee dirqamaa irraa gaafatamuuf jiraatan taachaa jaarraa abbaa gadaatiif mirkaneesse. Akkasiin jaarraan abbaa gadaa sheektichaa fi darasoota isaa waliin qawwee hamma arkataniin qabsoo hidhannoo bilisummaa jalqabuuf gandaa sosso'an. Isaanii haalaa fi lafa tarsiimoo tottolfachaa jiru akkuma naannoo miiccataa dhaqaniin daldaltoota roobee fi miiccataa jidduu deddeebi'an irraa fincila Oromoota Baalee dhagayan. Oduun gurra seentee daranuu mirqaansite. Warra duruu diinarratti lola jalqaban waliin qabsoo itti fufuuf karaa Baalee qajeelan. Garuu akka lafa hamma tokko deemaniin daadarkaa amnaa sheekha keessaa hamilee if dura deemuu xuuxee darasoota isaa waliin if duuba deebisuu murteeffachiifte. Jaarraan abbaa gadaa garuu wadala mi'aa fi galaa irratti fe'atu
qofa akka dhiisaniif kadhate. Yaada manaa baheef hojiirra oolchuuf amna isaa kophaa itti fufe. Lafaa fi hawaasa hin beekne keessa harree fi'atanii bilisummaa barbaada deemuuf gaafasii miti arrallee murannoo fi gootummaa ajaa'ibaa qabaachuu nama barbaachisa. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbukato mirga abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Arraan abbaa gadaa karaa takka irra deemee hin beekne hawaasa nama eenyummaa hin beekne hanqate kan beekanittuu waan inni iyyaafachaa deemu hin himne keessa qaxxaamuree bakka garaa ga'e. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbukato mirga abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Kana booda seenaan imaltuu Tanjaarraa abbaa gadaa qabsoo bilisummaatiif godhe bahara daakanii keessaa bahuu hin dandeenye keessa nama cuphaa. Loltoota barbaadee itti dhaqee waliin lola adda addaa keessa naqee laga daareetti gootummaa qixa hin qabne daawwachiisee karaa gindhiiriin Somaalee nama geessa. Achirraa ammas mi'aa fi kaameeraa baadhachiisee fincila baaleetti ol nama deebisa. Sambooda lola gola eela roojjii kan diinni qabsaa'otatti samii gubbaa boombii itti roobsefaa irraa qooda nama fudhate. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbukato mirga abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Waliigalatti baaleetti hamma fincilli Oromootaa humnaa fi tooftaa diinaatiin akka gara hin dhabinitti lola godhaman hunda keessa nama naqee dhuma bara 1968 Somaaleetti nama deebisa. Somaalee keessatti qabsoo ummanni keenya eenyummaa isaanii beeksisuuf godhan dhibdee mudatan injifannoo helanii fi seenaa jaarraa abbaa gadaa adda baasuun hin danda'amu. Jaarraan abbaa gadaa Somaaleetti akka deebi'een ilmaan lammii kanneen karaa adda addaatiin seenanii Somaaliyaa keessa jiran barbaadee walitti fide. Isaan keessaa warra qabsoo hidhannootiif fedhii qaban waliin arfaasa 12 bara 1969 bu'uura adda bilisummaa Oromoo lafa kaayan. Alaabaa faaruu alaabaatii fi faaruu biyyaa baafatanii leenjisaa isaan barbaachisu fudhachuuf ji'a jalqabaa tan bara 1970 mootummaa Somaalee jalaa mimmiliqaa tokko lamaan magaalaa Adan seenan. Tokotoo wani gamna gameeyyota jarran abbukato mirga abbaa qabsaa'otaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Mootummaan Somaalee fedhii isaanii ittiin leenjii tooftaa lolaatii fi hidhannoo akka bakkaan hin geenyeef yeroo hubate kan mala armaa olii irratti hojjetee imaltuu Adan kan aanjeesse jaarraa abbaa gadaati. Seenaan jaarraa abbaa gadaa ammajjii 28 bara 1970 Magdashoo irraa baasee Adan nama keessa. Sambooda Adan irraa fuudhee Iraaq irraa gama Suuriyaa namaan barara. Suuriyaatti jabahaa Filistiinii waliin wal nama barsiisee mooraa leenjii waraana isaanii waliin nama naqa. Leenjii booda waxabajjii 3 bara 1970 Dimashqii fuudhee Misra geessee Baagdaaditti nama deebisa. Achirraa mi'a waraana baadhachiisee Adanitti nama deebisa. Sambooda onkololeessa 17 bara 1970
hogganummaa qeyroo ganamaatiin adanirraa dooniin kara biyyaatti namaan ka'a. Galii kanaafis bahara Hindii irra oofe qarqara lafa Soomaalee tan bulli haal ja'amtu nama geessa. Achirraan osoo hin feene fuudhee mana hidhaa Mandheeratti namaan deema. Iddooleen jaarraan abbaa gadaa dhaqee fi karaan inni irra deeme hundi seenaa dinqisiifamoo keessatti hojjetaman qabu. Togotoowwani gamna gameeyyota jaarraan abbuqatoo mirga abbaa qabsaa'otaan lal jaarraan jaarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Seenaan mana hidhaa Mandheeraa qofti himamee hin dhumu. Manni hidhaa Mandheeraa iddoo jaarraan abbaa gadaa dhibdee mataa isaa irra aane jaallan qaamaa fi sammuun rakkatan jajjabeessuun hogganummaa isaa hojiin itti mirkaneesse keessaa tokko. Kana malees jaarraan abbaa gadaa itti gaafatama qeyroo ganamaa ta'e fuula Ziyyaad Barree dura dhaabbate seenaa Oromoo nama barsiise. Hidhamaa yookaan booji'amaa ta'anii qaallicha urjii ifiin caanceessee ija keessa daawwachaa seenaan ati deemtuun tan kijibaati if dhibda malee ittiin hin milkooytu jechuuniif gootummaa olii qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraan abbaa gadaa jeena onnee akkasiitiin faayame. Seenaan jaarraa abbaa gadaa hidhaa bara 5 fi guyyaa 12 booda mana hidhaa Mandheer keessaa baase osoo bitaa fi mirga namaan hin daddabne akeeka ganamaatti nama deebisa. Togotoowwani gamna gameeyyota jaarraan abbuqatoo mirga abbaa qabsaa'otaan lal jaarraan jaarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Hidhannoon barbaacha baheef kan bahara qaxxaamuree dafka lubbuu xururseef malee harka qullaa onuma ganamaa saniin mudawwara adii khaloytaa adii fi imaammata adii uwwisee akka warri karaa irratti arkan ja'aniinitti Nuur bin Nuur fakkeesse. Gammoojjii Soomaalee keessaan miilaan karaa biyyaa namaan qaceela. Moggaa dachiirraa hargeessa fidee achi wacaalee keessa tirachiisee hadiraa Sheekh Hussein tan Tullu Guuleeditti hara nama baafachiisa. Tullu Guuleed irraa gaara Qunnudhoo yaabbachiisee ganda quraa qabbanaa qilleensa qabbanaawaa Oromiyaa sombo onnachiisa. Biyyoo adaree halaalaa nama daawwachiisa. San keessa nama oofee fidee amna dheeraa biyyoota meeqaa booda bitooteessa 14 bara 1976 awwadaay duubaan gobeellee nama fida. Achirraa qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa tan Elemoo Qilxuufaan irraa wareegaman itti nama deebisa. Yeroo jaarraan abbaa gadaa maqaa guutuu Oromootiin qabsoo hidhannoo jalqabe yeroo tooftaan lammii addaan qoqqooduu kan diinni baroota hedduuf irratti hojjechaa ture karaa itti qabateef ture. Gaafni san gaafa mootummaan Habashaa Oromiyaa keessatti sirriitti hidda gadi jabeeffatte. Gaafa nafxanyoonni hadaraa Hayila Sillaasee qofaan hawaasa Oromiyaa bobbaasanii iggalchaa turanii. Kana malees yeroon san yeroo Xoophiyummaan onnee Oromootaa hedduu itti dhuunfatte ture. San malees yeroo gariin lammii eenyummaa isaanii gatanii gariinis if dhooysuuf jibbaata cimaa godhaa turanii. Walii galatti yeroon san yeroo lammiin Oromiyaa keessaa irra hedduun harqoota mootummaa Habashaa jalaa bahuuf hin danda'amu jechuun gabroomsaaf oggolanii. Togotoowwani gamna gameeyyota jaarraan abbuqatoo mirga abbaa qabsaa'otaan lal jaarraan jaarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leenca koo way osoo deessee haati marraa lama
harmee marraa lama. Jaarraan abbaa gadaa haala akkasii keessatti gufuulee diinni eenyummaa lammii dhabamsiisuuf baroota hedduuf tarrisaa bahetti qaaxaa harkise. Maqaalee adda addaa kanneen saba Oromoo gargar qoqqoodu moggaafaman macalaasee Oromummaa du'arraa kaasee sabboonummaan fahaye. Qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaatiif xurree baasuuf daggala gabrummaatti ibidda qabsiise. Kana malees Oromoota magaalaa keessatti maqaa Oromootiin dhaabbatan kan sirriitti hin beekne ilmaan sabaa ta'uu isaanii qofaaf amane aangoo isaan magaalaa keessatti wal muudan gaafii takka malee fudhachuufiin tokkummaa sabaa hojiitti mirkaneesse. Tokkotoo wani gamna gameeyyota jarran abbuqatoo mirgaa balabsa'ootaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leencakoo way osoo deessee haati marraa lama. Haaluma hundattuu daandii haariyaa saaquun salphaa miti. Qarooma malees murannoo cimaa barbaada. Hawaasa eenyummaa isaanii gatanii diinaaf oggolaa jiran keessatti qabsoo hidhannoo adeemsisuuf ka'uun murannoo oliiti. Jaarraan abbaa gadaa osoo sabboonoonni hundi qabsoo hidhannoo jalqabuu uumamanii ni dande'amti. Itti amanee kophaa isaa gaara jiisuuf dongoraa fudhatee itti seene. Jaarraan abbaa gadaa qabsaawaa jaallan waliin malee kophaa qorii harka hin keenye. Yoo nyaanni kan wal hin geenye itti fakkaate malaan jaallan nyaachisee ifi agabu. Jeena geeraree nama onnachiisu duulee duulchisu kan lubbuu jaalaa baasuuf tan isaa halaaka keessa naqu. Kana malees jaarraan abbaa gadaa hogganaa duulaati. Nama ergee ifii duubatti hafoo osoo hin taane kan duula godhamu hundarratti jaallan dirqitti if duubatti hambisanii. Gootummaan isaa qe'ee diinaa keessattillee beekamtuudha. Nafxanyoonni yeroo maqaa isaa dhagayan kan hin baarayne hin jiru. Yeroo ija isaa tan goobanaa gaggeessu namatti dhaabu dhanfoora keessaa hulluuqee sammuu keessaa waan yaadan kan daawwatu fakkaata. Sujuunni addarraa ifu qulqullina onnee fi qalbii sirritti mirkaneessa. Kilaash dacha'aa fi zinnaara isaa hidhatee hoggaa nama dura dhaabbatee haasa'u haalli isaa daawwatamee haasoyni qoma isaa keessaa burqu dhageeffatamee hin quufamu. Tokkotoo wani gamna gameeyyota jarran abbuqatoo mirgaa balabsa'ootaan lal jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoo leencakoo way osoo si deessee haate marraa lama. Tole egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC egaa walitti deebinee jirra. Seenaan daawwitii keessattiif arganii seenaa tan egaa tan arra isiniif dhiyeessine seenaa gooticha qixxeekumaa tan isiniif dhiyeessinerraa waa hedduu hubattan waa hedduus barattan jennee abdii qabna. Seenaan irraa qicuun taatu itti qicuun taatu seenaan irraa hir'isuun taatu itti dabaluun taatu seenaan wal saamuu hin taatu. Haa taatu seenaalee gootowwan qaqqaalii qabsoo bilisummaa Oromooti irratti lubbuu isaanii barbadeessaa turan hunda takka takkaan dhawaataan qorannee kan isin biraan geenyu taana. Hardhaaf seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa tan isin biraan geenye kutaa tokkoffaan tana fakkaatti. Seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadha.